Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota dasii akkam jirtan iddoo jirtan maratti nageenya rabbii isin biraa ga'u obboleeyyan kiyya. Dasiin na biratti argamti. Abbaa mana siitii wajji wal dhabdee bultii sii keessaa baatee dhufte. An bakka dalagaatiin ture. Bakka dalagaa irraa yeroon dhufu mana jirti. Manattiin itti dhufe. Kanaafuu mee hordoftoota kee salaamtaa gaafadhuuti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata kiyya hordoftoota kiyya. Wanni isin himuu deemu ummata kiyya wallahi ani gaafannaan akkuma narratti illee waa meeqa oofee sagaggaalummaa oofee manarraa na baasee waa hunda waan na godhe quba qabdanii taaneen tana taa'ee isinii hin qabu. Wallahi kalee giseen hin dhufuu gaate amna meeqa deemeetiin dhufee yuugaan dhufuu. Joollee fi Ashaa jira malee Ashaallee ni dhukkuba. Adamni isaallee dhukkuba isa inni mana jiru akka dalagaa jira. Illee sodaaddeetiin hangam takkallee gaana dhiisu jee ulaallee kan isaan danqarannee. Asiillee gaana biratti najjeesatuma sifi fuudha malee dasii teenya gaa ammaan tan bakka tanaa miti bakka walitti dhiyaannu lafti fagoodha. Gananni maallaqa qabu gaa deemee miilaannatti dhufu makiinaan laffidaa jeetiin rifaddeellee gaa akkasii bulee gaa rabbi innillee ana surullee alhamdulillahi. Rabbi wajjin gaanillee ganama subiidhaan dhufe jetti ganama subiin dhufe noogaa ammaan tanarraan tana mana isaatti argama. Hannaan wallahi akkuma isinii mutuutti uummata kiyya gaawaan na godhe gaa tanaasan ijee wanni isinii himuun qabu arraan tana gaa akkuma tasaa odoon anini aara biraa odoon aara biraa deemuutiin aara biraa dabaladde amma mataan kiyya hunkuutuun akka malee nu dhukkub jiran jetti yaada suuraa keenya wallahi. Uummata misan ni dabarti rakkoon qabu. Egaa ilmaan Oromoo warri viidiyoo tana daawwattan viidiyoo tana wal biraan gahaa rakkoo inni irraan geessisuu ture. An isa sanillee sirnaan hin beeku. Ammoo micoon tun anaaf intala gandaati. Ijoollee gandaati jechuudha. Sababa saniif isiilleen eeganni itti roorrise bakka jirturraa kaatee dhufte akka isiin jettutti miidhaa garteen irra geggeessanii lafa dheertuu deemtee as dhuftee ammanan jiru manan turree bakka hojiitiin ture. Anilleen akkuma isin quba qabdan mashaakila keessaan ture. Haa ta'u ammallee immoo viidiyoon YouTube gola aartii Oromoo irratti isin maxxansirratti yoo kan lakkoofsi isaanii naabuu taate yookaan lakkoofsa isaanii argadhu taate yookaan lakkoofsa isaanii argatanii yoo kanaa bilbilan taate sheekha bilbileetiin jira sheekha fudhee gara jawaadee deemuudhaafi ammoo wanni niin gartee ammaan tana hordoftoota isii duratti isiillee as baasee isii gaafii godhuu barbaadeef rakkoonni irraan ga'ee fi haalatti na bira geesse isinitti agarsiisuuf akka na bira jirtu akka hubattaniif na bira jirti gaafa jaartiin abbaan jaartii barbaaddatee na dhufee jaartii isaa jidduu laalee akka nama tokkootti niin galchaa fi anillee ammoo lakkoofsa isaa isiirraa fudhadhee itti bilbilee inshaallah yoo rabbi jee isallee dubbisee rakkoo isaan jidduu jirtu niin fixa jeetii yaada ammoo rakkoo isaan jidduu jirtu isiin fuula keessan duratti waan inni isii godhe waan isii mudate rakkoo akkam agartee akka mana siitii baate isiinu isiniif tuttuutii viidiyoo isii irratti illee isinii tuttuutee turteen fakkaatti akkaan arketti eda viidiyoo isii irratti asuma mana kiyya kanatti tamaran isii fi Aishaan viidiyoo sanillee eegaan dhufee ilaalee daawwadhe achirratti illee waa hedduu nu badde jechuu barbaadeeti. Kanaafuu dastu mee wanni inni si godhe takka takkaan akkana jiiti. Ani wanni na godhe nasruu keenya waan dachii hin dandamne awwala irratti deebi'ee anaa maallaqa mana kaa'ee bakka dalagaa jirtu maallaqa san fuudhee feeruusaa ala deemee sagangaaluma fitee deebi'ee reengaddaan sababaan maallaqa namaa tokko liqeen galchijee gaamjiyyoo ta'u miyyoo ganduu keenya maallaqa na bira kaatee keessaniin galchijee irratti narraa manarraa ba'ii naan jee irraa hin ba'ee ammaas deebi'ee gurbaa kan isaanii tokko wajjin na barbaade na galche deebi'aan sanuun taa'u hinaaffaatti hin naafne maaliifan waa'ee hinaaffaa takka irraa hin jiru maaliifan jireenya kiyya kana akkamittiin dalagaddee keessaa baay'aatu jira malee namni biyya namaatiin jira hinaaffaa dammataa qabuun barbaanne an oduu irraan tanaa kannaan yalaa fedheera deemee nama dhalaa lamatanni mana fitisan irraa hin naafne
wallahi naafata karraan qabu ana dhalaa kam fuudhuuf mana bide dhalaa takkaas caaltu gaara mul'ata jetti isa buraati takkaas malootuuf jaammoo malee maliyaatuuf jaaniin beekanii takkattiin ooleeti maalis majaanii sanis gura tak abba la video man kije sanni dura samana na raga jiri mesha raga jiri sirai mesha sirai kayira isi na masigo mun na naga mun mangi nan beredi nan da singesu barsin bera adidura yani talamuda mos gura tak bian sanna dunga dujeti ni mos kamani na fa sa sani ralla ina fa rau awai na fa rayu dimmatin kabu ina fa sa mani ban qabenya kije kakkana faffacase ni radala lanti mu kana tu garana wade mani finanji amma ran tanakkasmanu video warran tanakkalmanu kayati no do abbasati fumasatin da wala jedin asharra malaka chuda mallen narkallen wajirati jadde hasita nakadde gizen da gole kamum abba nage kabtani fayyada nage majirtani nage kabtani malif kana mata qor biya to ko salamta gafatte wodo salamta gafatte nage gafatte chibodo watihim tamale defte afam baade fil khanna nakana gode ilma kaysan bijira ma kaysan takana gode hintatu ana binno hunga ye gajar sayar tidak gai golin jirni kubun ko malle sankun wan kana dalage gari to pak le saran jiru mali be kan wan kana dalage ko ngabani mire kasiti nage afajada yo bo kami nage kabtain wajirtani je mi chaki jode tani daltani je ni beta mali man gande kan de fagodame jaki yedna deo tana baru nuti sinde ne akkam nage ka badu bisu jirtana jana ni wa bai tana yegan dubifni bai deo tanati baate murbiltan anis alo mushakil tokko nagabate dubifneen chen akamin chen manasano ani mali bnan chen ramma simallaka masrufar kan qabu yo manasan kana akhira isantat yo ga ulumata kabila malle na akhira isan manasa ulasha ni beita mana bijirti bita ne wajjar na bina mata mai kazira mata sagali bajana bita ne gafne mana ga do ilmu de wala le ko bagabda mana ga da warille bulti delegating ga zanitin le rabbina katin jallifne bulti dalage walitti ga miliyoona fi kuma dibba furi binne mana san ga qobi untu yaane qobi nama ga wali jane qobi nama tafannu baate ama tafatta ubsine mala jiru bira baata ubsan male ga isan baani akasi qobi ama tafatta ama tafakku baagise qobi sanna baate waan ke kaya isa amma ni jar sa ga man amane ga nama to ko jawo jirufte ga asitti ol dunantane ga nama to ko hajar sa jette ama tame go jirtu nin shakkene ga na rakhanna akasitti gizen da wole manas yoga ani wonni radda wole bille wan biradon ten isani itti sinwani madda mallag manas yoga kharesan ta daga magaram itopette qalida micha hisan masrufa narkani malif gorasa korrakanya rajramire arati jibri jramire ara adi sati konam guddala arati jajjolli yetin irratti ergadde beita arati jarna guddu dabbali jan kijana guddu da tikkanela arisa ilmandala takka qofa qabdi takkili sanerumte jirti hasa wanam gudda ko taate umman dijano guddiftu ganam gudda tokko bijo kana kami rajole tajajilu danta sanifin madir terge mallaga masrufa banki na khaisu fi na khani fi jetinga mallaga yo kuma takkala ta tukmala malle ta irradda wale manam kreisine kamen umma mana kam nuga pattana jet mana kaynya man jenga mana kaynya kado jare rabinne jirra kay kreisine kreisa egan sininje bodan telefono fi jabbade bishan buye sininda gulle gaani bishan ega telefono bishan buye ga sininda gulle amma rakama kaisan akkana sibadin sininda gulle isa wala ko kabdani finta kreisine nam mana khannan barakana na jette ma akkam ma gizen che ati ko bangab duna jette ani ko ban malin ko bangab ne ma ka jarame dume irra khreisa or ko bagam na fi khreisa da ka ilmo ne doni galu demte khiraat ilmo ne den sinu le do ba ton ko galanoti jennanin bar mana kannante ko ni rakade da sinis mare da jedi gurgure malla banki khayete khan defate una jette anirra wallahi kuma dumashi yo simte asha sifi mu den desi ani siga dana mata ko garana qabu ani fayyada nama ga sen juram fayyi mata ko gudun garna gale hala nama ga sen juram ranta no ayno len ka wana ma bikkaci ise man mana gurgure mana ka sitte as defate nan jette obboleeyyan kiyya ga rakkoon isin himachaa jirtu kun takkanaati namni tokko biyya namaa keessatti dhuga jaarsaaf jaartiin wal danda'aniitu hojii dalaganii jireenya biyya namaa tana keessa jiran tana keessatti biyyatti maal akka godhatanii gartee
jireenya fi kana namni jijjiiruu yaada garuu waliigaltee fi walta'iinsa walamanuun yoon jiraanne wanni hundi nu bakka hin geessu shakkiin jiraannam wanni hundi bakka hin geessu kanaafuu amma gartee wanni dasiin jechaa jirtu waa'ee manaatiiw dhimmiti gartee amma isiin fardeessitee dubbachaa jirtu mana waliin jaaratan gurguruudha jarri kun fakkeenya ilmoodha hojii qabanii namni ilmoo hojii qabu har tokkollee danda'u warra silaa ilmoo qabaachuu baatte akka fedhellee yoo ta'e mana san irraa fuunaa miti irraa fuuna dirqamaan irraa fuuna silaa funyaan qabne ammoo namni ilmaan qabu gara dadaqu waan qabu akka fedhellee yoo ta'e yoo aaree hanga fedhe gartee wallolellee gara dadaqu sin qabu insha Allah gaa an hanga dandeettii tiyyaatti isaan jidduutti khairii yaada walitti deebisuufis ni yaada isaan jidduutti illee tolchuudhaan waan yaada ammoo tawaayee manaasan tana warri biyya jiruu fi isaan illee akkaataatti walii galan gaa rabbi haa beeku nuti ta dandeenyu asitti ni dubbanna isin waan isinillee yaada isin fakkaate waan jechuu qabdan kommentii jalan nu barreessaadha nuti yeroo hedduu viidiyoolee takka gartee isinii maxxansine malee waan haasawamaa jiru waan godhamaa jiru haala jiru hunda sa'a 24 isiniin ga'uudhaaf biizi mashkuul waliin nuun fuutu obboleeyyan kiyya kanaaf amma an eegaan dalagaarraa dhufellee namoonni hedduun kallattiidhaan na bilbilaniiti warreen Suudii jiran ka Dubaay jiran ka Awurooppaa keessa jiran ka Afrikaa karaa Masrii kana jiran na bilbilanii waa'ee jawaadee san na dubbachuu jiranii jawaadees yoo ta'e biyya tana keessa namu waluma harka malee viidiyoo irratti waan wal beeku hin qabu isinumaatiitu waliin nu fidee akka nama rakkate san bira dhaabbannu nu godha malee nuti abaluu beeynee bakka san beeynee dhaynee furmaata godhuu dandeenyu isiilleen ni gandaa wal beeynaa kanaaf gaa ijoollee gandaati obboleeytumatii jaamtii jechuudha kanaaf isiilleen bakka jirturraa eegan itti roorrise deemtee dhufte kunoo gaa na biratti argamti mana gola aartii Oromootti argamti insha Allah gaa isallee yoo rabbi ji'an amma biizii mashkuulalleedha waan biraatiifis mashkuula ammallee akkaan sheeka bilbilee isheenii dhufaa jiru quba qabdanii deemuufis ni ta'alleedha gara jawaateessa yoo bilbilli isaanii naa dalagee ka bilbilli isaanii itti naa buu taate bira dhaquun kiyya hin oolamu achi deemuun kiyyaas hin oolamu hangasitti immoo mana kiyya akka teessu ammallee gurbaa sanillee fuula keessan duratti insha Allah gaa yeroo qabaddeetiin itti bilbile maal akka inni naan juus akkaan isaan kana walitti fidee walitti fayyisuus isinillee du'aa naa godhaadha michoo tanaafillee isin akkasumatti du'aa godhaa obboleeyyan kiyya maaliif biyya namaa tana keessatti jaarsaaf jaartii yoo wal ta'iinsaan jireenya jijjiirin sobaan isii dalaysiisanii yookaan maallaqa irraa fuudhanii rakkoo hamtuurra fidanii maallaqa sanii manallee hojii ijaaratanii ammoo inni deebi'ee mana san gurgurateetti dhimma ba'uun kuni ambultii unatti hin fakkaatu gaayaata kiyyatti amma garuu fuula keessan duratti dubbachuullee hin barbaanne gaafuma isaa wajji walitti dhufnee gatteenye waan hin dubbadhu beeka malee amma viidiyoo tanarratti fuula keessan kana duratti waan hin jechuu danda'u hin qabu gaafa waliin gatteenye immoo murteen gaafsan ammoo hanga gartee wanni isin jettu kun wanni isin himattu kun furmaata harkatutti kennatti hin deebisu wuma fedheettaa malee hanga danda'amutti immoo waliif fideetiin ichi booda yoo rabbi jee insha Allahu ta'ala rakkoo isaan jidduu jirtu danda'amti ni furamti danda'amuu baatti akka taatutti xumuruun hin oolamtu insha Allahu ta'ala tanaafuu obboleeyyan kiyya du'aa inni godhaadha isinilleen jajjabeessaa kommentii yaada isin fakkaate yaada tahamuu qabu isinilleen barreessaa isa jalattillee aboolmi namaa akkanaa miti jaatii hanga gorsuu dandeessan gorsa namni Oromoo tokko yoo gartee dhimma fedhe waan fedhe yoo hojjetellee waan feene yoo balleessinillee nuti obboleeyyan kiyya yoo isin waan feetan nuun jettanillee waan isinirra dhaabbattanii nu dubbattan san waan beeknuuf jecha
waan isin nu dhimmamtan waan beeynuuf jecha dirqama karaa isin nu jettanitti qaceeluun keenyaas karaa sanitti deebuun keenyaas dirqama ta'a. Kanaafuu gaabbileeyyan kiyya dasii waan jettuu yoo qabaatte wanni si hafe yoo qabaatte irratti dabali. Ani wanni isin hin jiru hordoftoota kiyya wallahi kan naa biraan akka naa geessaniin barbaadda viidiyoo tana ani irraan tana warra isaanii giseen dagolee waan tana dhagee ani fayyaan qabu mataan kiyya guutuun jira gara nagalu jira ani tanii naasoftanii dhiisuuf takka illee tanii dubbadduun beeku ani odoon bultii kannaan taane irra keessaa hin baajeeti malee waan tana kaniin gaa hojjedhee akkanatti gaa dhukaa'ee biyya namaa tana keessatti wallajee akkanatti saraayee malee keessumaa hin baatiyyeeti malee anka kannaan gurguratee maal mana sasdeeffatee maallaqa sasdeeffatee dhalaalaan deemuufi miti. Maaliif jiruu biyya namaati namni biyya namaa jirtu guutuun keessan warri biyyan baa jirtan ni beektanii namni gaamma tokko tokko biyya teenya jiru. Hundi namaatu ni beeka wallahi. Namni biyya namaa jiru guutuun kan beeynan jiru gaa rakkateetuma dheebatee beelee waan takka baanennee biyya namaa kan dhufne malee arra kannaan ani mana kiyya gurguratee asitti deebisee dhalaalaan bashaggooti jira akkasumaan deebee hani gurgurasisan malee eegaan kun waanaati isaa gisee na himtu manni baatii lamaa onaan jetti akkasumas deebee maallaqaan an qabullee fuudhee jira angiin maalleen isa maallaqaa hunatti mana duraa hojjaa qabtee jirti maaliif naanji wani duraa qabteef waaniin mana sanirraa baasee beekan mana kana dachii bitaa laalee jaaraa laalee ani hanqana mana rabaa la jireenya as keessatti gartee jireenya harkaa fi afaan biraan dabarre kana keessatti namni if dandayeetu biraa rakkatee biraa cinqamee osoo uffanne osoo fedhii isaan guuttanne waan akkanaatiin fedha waan akkanaatiin godhadha osoo hin jiin maallaqa walirra haatee biyyatti waan san godhachuun waan guddaa maaliif namni ilmoodhaan dhufaa ilmoon san jireenya baqaa kana keessatti yeroo si hojii guddattee sadarkaa umrii ati jirturra geesse ilmoo saniifuu yaaduu dhabuun amma kennaan wallahi waan nama ajaa'ibsiisu. Garuu namni ilmoo qabu beekadhu gara adda dhaquu qabu ammoo inni ilmoo saniifis hin yaadne si tantala dhalaa tanaafis waan yaadne laffaatii teessan. Kanaafuu yaaboo obboleeyyan kiyya barana yaman kana keessa wallahi wooma adda deemu jira maaliif yoo jettan waan nama ajaa'ibsiisu maaliif yoo jettan fakkeenya fudhadhaamee Oromoon bakka biraatis numa jirti. Biyya hunda jirti addunyaa kanarra biitti namni keenya hin jirre hin jiru. Garuu warri as keessaa kun rakkoo jirtu yoo rakkoon xiqqishoon takka dhuftees ol baasee sooshaal miidiyaa kana gubbatti ol baasee firraa dubbata. Rakkoo sanillee achirra ol baaseeti hawaasatti agarsiisa. Ammoo rakkoon teenya tana caalaa hawaasni keenya bakka biraan rakkachaa jirus numa jiran. Sooshaal miidiyaa irratti ol ba'uu wallaaluu himachuu wallaaluu dubbachuu wallaaluutu nama gaqqabe malee rakkoon yaman qofa taateetiin bakka hundanuu jirti. Kanaafuu obboleeyyan kiyya gartee rakkoon meeqarra geessee du'aa jirus suudii qabii taariba karaa gartee amma yamanii fi suudii iddoo deeman bahari qabii Jibuutii fi Somaaliyaa keessa qabii iddoo hundatti rakkuma. Garuu namni tokko yoo bakka mijjatuuf tokko hin jiraatin waa'uma saasanuu ol ba'ee sooshaal miidiyaa irratti dubbachuun ittiin mijjatu. Kanaafi isinillee nu ajaa'ibina wallahi warra yaman keessa jiru kana gartee rakkuma asii waliif fitinaa deemaa jirtu tana isinillee nu ajaa'ibina biyya biraallee akkanuma bakka namni keenya jiru garuu nuti warri yaman jiru kun rakkoo jirtu sooshaal miidiyaa gubbatti ol baaneef irraa dubbanna hangasiif gartee qilleensa kana irratti mul'anna malee rakkoon bakkayyuu jirti rakkoo tana immoo rabbiin baay'ee qophiileen kiyya. Rabbi tan hundarraa rabbi nu baasu biyya baqaa tana keessaa illee rabbi nu galchu inshallah ta'ala gaa yoo rabbi jee viidiyoo tanatti aantu garte waan inni irra ga'aniin isinit deebuu ta'a inshallah isinillee du'aa godhaa kommentii babbareedduu nu barreessaa viidiyoo tana laayik tuquudhaan namoota baay'ee bira akka geessu sababni isiidha. Sababni isii ilmi dhiiraa tokko intala dhalaa dila kanatti roorrisee qabeenya isiin hojjattee isuma kanaa nama goote isuma kanaa dhiira goote silaa mana san mana isiin isaa wajjin laffaatee jaarte san yoo gartee waliin bultii nagaarra waliin jiraatan dhiirummaadhaan fakkaatti garuu intala dhalaa yoo akka biraallee ta'e
waa akkasii kannitee fi firraachi baasuun waan bareeda yoonii fi dhalaa biraa barbaaddellee isiin sana akkasii qabaachuu qabdi. Akkasuma yoo miitellee yoo rakkoo irraan fiddellee haadha manaa fi akka barillee yoo ta'e waan fageessanii ammoo waa'een qabeenyaa kun hedduu nama fageessaa qabeenya dhalaa nyaachuullee hedduu nama laaleessiti akka mataa kiyyaatti kan mana fakkaata. Tanaafuu obboleeyyan kiyya gama kiyyaan fixadhee inshaallahu ta'ala viidiyoo kanatti aantu walitti deebina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota xumura waan jettu yoo qabaatte dubbadhu. Ani wallahi tanama keessan jiru amma mataa gunguutuun qaamni fi jiruun guutuun eegaan dhugaasa san dhagee hanga fayyaati tanaan qabu gaacisuutti hin jira. Jechumaanuu nagaa innaa jira addaa laayik sheen godhaan kan na bira nagaa nama hunda bira nagaa uummata Oromoo na bira dhaabbaddaa na gargaaran isin jaa nagaa innaa tura hanqaa fi dubira qabadde isin dhufutti.